amma hawaasa maqaa ummata Somaalee jedhuun magaalaa lakkuu yookiin namoota Oromiyaa xiqqoo irratti ayisiin gaggeessaa jirudha. Wanti deemaa jiru hedduu nama sodaachisaadha. Dhugaa isinitti himan. Hedduu nama sodaachisa. Because lubbuu namaa galaafachuun TikTok irratti agartanii jirtan. Haraasmentiin iddoo namni hojii dalagutti godhaa jiru humnaa ol ta'ee jira. Humnaa ol ta'ee jira. Completely beyond. Warri magaalaa kanaa dhugaa dubbachuudhaaf sagalee namaaf ta'uu durii dhiifamee amma waliif sagalee ta'uunu rakkoo ta'aa jira. Kaleessa namni Oromoo dhalataa Booranaa namni ta'e qabamee dhagaheera. Mee maatiin mucaa sanaa I will call out nama kaleessa irra dhageessan yoo asirraa bu'ee I will call out. I will reach out. Garuu ummanni keenya maali? Namni keessan qabamee maaf callistu? Hawaasni biraa akka irraa baratu maaf hin goone? Hanga ati qabamtu eegdaa? Namni keenya sodaataadha beeka dhugaa isinitti hima. I just saw that. Namuma Oromoo tokko kaas dhufee miidiyaa kanarraa hanguma anuyyuu as hin turre magaalaa kana hin turre odeeffannoo gahaa waan hin qabneef irraa dubbachuun ulfaata bakka biroo teettee. Ammas biyya namaa teettee guyyaa as deebitu hanga biyya kana keessa as deebitu iyyuu question mark godhaa deemta. I myself I was questioning but in front of me. Yeroo daangaa as deebitu jarri kun waa jedhu nuyyuu kan jedhu jechuudha. Garuu daangaa irra olli jiru seef. Daangaa nagaan seentee baate. Airport nagaan seentee baate. But when it comes to qe'ee keessatti magaalaa kana keessa sababa maqaa waan hin taaneetiin akkaataan ummanni amma maal mee namoonni viidiyoo airportii yookiin bakka paarkii Uber ittiin eegan dallaa daad Uber namoonni Uber hin oofan laatii dhaabbatanii isaan eegan sanatti mee gochaa hadha ta'e sana viidiyoo sana sheer godheen jira dhaqalaala. Lammii Ameerikaa taanaan waraqaa kan kee qabaannaan yakka irraati qulqulluu taanaan mirga kan keetiif falmattee waan feete godhuu dandeetta. Muuxannoo qabdu waan agarte hawaasa kan keetiif hiruun maa sodaadha. Kan isinii kan isiniif ta'u badhaan. Kanaaf namoonni akkanaa kunniin namoota wallaahi jaraan osoo jirtan nama duutan namni akkanaa. Namni waan si mudate waan ija kan keetiin agartu ani du'ee hawaasni kun haa jiraatu jechuu hin dandeenye nama du'aadha nama dhaabbata jiru. Maqaa maalti namallee namni akkasii gatiin qabu dhugaa sitti. Gatii takka illee qabu. Because guyyaa du'ee boolla seentaa biyyee taata. Duuti namitti kun karaa deemtutti dhufteetti. Qufaateellee fe'amteellee ni duuta. Garuu rakkoo si mudate waan agartu rakkina dabalu mudachuun maaltu taa'uunitti sodaata. Yoo si qaban bara yoo guddatte Oromiyaa si darbani. Yeroo geessee osoo qabanii yoo guddatte wanti isaan godhan Oromiyaan na darban. Oromiyaa yoo na darban yoo guddatte mana hidhaa bilchiginnaati kan seenuun. Takka yoo guddatte du'a. Maaltu du'a? Oromiyaallee seenee kaleessa si aktiivistiin dura kisee kabataan dhukkubseedhaan yoo guddatte ajjeefamu. Yoo guddatte ni ajjeefamta. Yoo ammootu xiqqoo laafan taa'ee bira geessanii siidhuu danda'u. Yoo Oromiyaa Itoophiyaan na darban jechuudha. Wanti na mudatu kanuma. Yoo kan ammootu bakka kottuutiin nagaa keetiin jiraadhu biyya sadii si darbaniirani amma booda ammoo wanta aktiivizimaatiin hubootu hin jirtu faarsi jiraadhu jechuu danda'u. Hanga maximum wanti dhufu. There is nothing else. Nothing else wanti dhufuu danda'u. Ammoo sodaatti yaada kan kee hidhuu diddee osoo ma'aati akkasii hollatu kan qabamu si ammoo nama sodaataadha wanti balaan gurguddaan kan dhabu beeka. Namni waa sodaatu osoo isin sodaattan ayisii warri jedhamu siimaa kana ati Somaalee baddu jedhanii buna si qabanii si darbu Somaalee si darbuu danda'an. Yoo sodaattu taate dhugaa sitti himan. Somaalee si darbuu danda'an. Bakka biraatiyyuu miti beeki. Danganaa Somaaliyaa irraallee ati Oromoodhaami warra galaana diimaa kennan nurraa qaban achitti illee hidhaa biraa seenuu dandeetta. Nagaan jiraachuudhaa miti. So be yourself. Kan si jiraachisu Rabbi, kan biyya kana si fide Rabbi, biddeen ati Ameerikaadhaa qabdu si ga'e yoo jedhe ni barbaaddu ni duuta. Yoo hammaate yoo bakka asii ka'eetii galii Itoophiyaa galtadha dipoorti taate yoo biddeenni kan kee dhumatee raate Ameerikaadha. Kanuma wanti jiru. Kanaafi namni mudannoo qabdan, namni rakkoon tokko isin mudate, namni waan magaalaa keessa deemaa jiru, hawaasa kanarra gahaa jiru, gowwaan ofirra bara, qaroon namarra bara. Nuti har'a yoo hawaasa kanarra waan hawaasa kanarra ga'urraa barannee hawaasa keenya dandamuu yoo hin dandeenye nuti nama dhagaa wayya nurra asfaaltii irra deeman kana wayya nama akkasiirra. Nama du'ee wayya namni du'ee yoo xiqqaate hin tortoraa biyyee ta'a. Dhugate bakka miqinni nyaatti yoo xiqqaatte miqiin biyya sana. Namni akkanuma osoo jiru uffata keessatti du'ee deemu mammaa wannaa dubbii Jaafar Alii takka na yaadachiiste. Jaafar Aliitu nama du'ee fi nama jiruu fi nama du'ee kamtu caalennaan kan lubbuun kan osoo jiru du'ee fi kan huccuu keessatti du'ee fi kan du'ee qabrii keessa jiru kama du'eetu caalaa jedhan. Akkas akkan ta'an. I know that we don't see many. Amma namoonni tokko instead of teaching their own people, instead of making sure that ummanni keenya akka
qophaa'u godhuurra kompileeyinii hawaasa Somaalee bileem hawaasa Somaalee gochuu. Why do you blame hawaasa Somaalee? Mootummaan hanga kana yoo yakki hanga raawwatamu kun raawwatame yoo jedhamu harka keessaa kan qabu gurguddaan isaanii adiidha. In every single corruption that is taking place, in everywhere in the government office, there is a hand of a white man behind. Ingiliffaan siin jedha akka qajeeloo dhagaan. Ingiliffaan siin jedha. Maal dhugaa jirtu walitti himna. Adalti keerii home keerii warri baafatte. Home keerii baafachuu rakkanne jedhaatiin dubbataan jiranii maaliif corruptionii barsiisanii. Corrupted ta'ee jira uummanni. Corruptionii jira jira. Garuu hawaasa guutuudhaan no. Namoonni uummata kana corrupted godhanii maallaqa nyaatame jedhamee oodiitiin irratti bahu persentii takkaan ta'u uummata Somaalee keessaa dhugaa isinitti hima. 1%. Inni biraa wanti hamaan jiru maali? Mana low income osoo income gahaa qaban yookiin fudhatsanii wantoonni garaagaraa kun jira. Kanneen mootummaan qaamee barbaachisu fuudheetiin nama ajjeesoo osoo hin taane fuudhee dippoortii gochuu osoo hin taane osoo galii qabu yoo mootummaa irraa mana low income keessa jiraata ta'e osoo galii qabu mootummaa irraa maallaqa nyaataa fudhata yoo ta'e osoo galii qabu haadha warraa osoo qabu lakkee antuna haadha warraa tiyyaamti jedhee bakka biraa ofii jiraatu ta'e sun ofii isaatiif godhee umurii isaa guutuu gaafa obboleessa kiyya hin taane kun ammoo nutti illee ni dhufa beeka. Kuni hadda isaanirra laaltanii it will knock the door of each of those. Kun ammoo sirriidha amantii kamiinuu haraam. Dhugaa jirtu walitti taa'e dhugan. Wantoonni nama abbootiin amantii barsiisuu dadhaban sodaatanii bira ta'an namoonni osoo haadha warraa isaanii qaban. Haadha warraa isaanii akka obboleettiitti lakkaa'an garuu ilmoo irraa horan mootummaan haadha warraa sun akka abbaa warraa hin qabne itti gargaaru waan xiqqoo yookiin ammootu guyyaadhaa guyyatti waa gargaaruudhaan jiraatan kana jala sararaa beeka. Abbaan biraa kana dhugaa kana kanatti isinitti hin jiru. Kan dhugaan isinii himu waan kana keessa warri jirtan baasa. Ameerikaa yoo dhufnu mootummaa Ameerikaa irratti depend taanee jiraachuuf osoo hin taane Ameerikaan biyya opportunity qabdu opportunity Ameerikaa carraa oruu Ameerikaa kana fayyadamee hin jiraadha. Dargaggeessa irraa daangaan gadi cabsee seeni kun mootummaa irraa mana kiraa mootummaan akka baasuuf barbaadee hin dhufne. Trust me. Mana kiraa akka baasuuf barbaadee hin dhufne takka jedhama. Okay? Lammaffaa food stamp fudhachuudhaaf hin dhufne dargaggeessi daangaa qaxxaamuree hadhaa biyya biraatitti baqachuudhaaf deemu kun jechuudha. Adina dhumarratti biyya land of opportunity jedhamtu sana gahee biyya waan barbaaddetti hojjechuu dandeetta jedhamu sana keessa erga gahee booda biyya sadaffaa Kanaadaatti baqachuu jechuun relatively Kanaadaaf Ameerikaa wal compare gochuu hin dandeettan jira keenya. Laal akka nama Ameerikaa gahee Afrikaa deebi'uuti kana addaan baafadha. Addaan baafadha. Guddinni jira garaagarummaa Afrikaan qabna yes qabna garuu dhuftee Afrikaa geettee taatee yoo of duuba deemtu yoo achi garagaltu it looks like option biraan qabu karaa Itoophiyaatti deebi'uun hin mijaa'u garuu ammoo let me go out to the neighboring country guyyaa tokko yoo biyya sanatti waa buqadhe guyyaa tokko lammummaa biyyattii sanaa yoo fixadhe then I can come back abdii jedhu sammuu keessa kaasaati. Honestly dhugaan jirtu kan garuu ammoo if you are capable to work dandeettii nama hojjechuu osoo qabdu fayyaa guutuu osoo qabdu maatii kan keetii fi qeetan ta'e hunda isaatu do not depend on the government. Haraami kun. Haraami kun. Anam badura waan kana dubbataatu turre. Sheekota illee question godhaa turre. Dhugaa walitti himna. Maaf hin barsiisne kana. Amma adult care Somaalee, child care Somaalee blame godhan are we free from that? Kennachirraa walaba? Dhugaa jirtu walitti himnu walabaa miti. Kanaafi of eeggannoo barbaachisu godha. Waan hin taane wal barsiisuu qaba. Tajaajila har'a masgiida tokko arge wallahi dhugaa isinitti hima. I don't know if I shared it. Masgiida wayii keessatti manguddoonni masgiidni sun I don't think it is yoo magaalaa kana ta'an hin beeku. Maal argineettanii? Manguddoon kun hundi isaatu ciisanii ka'u, kana duddaan ciisanii lafarraa ka'u, shaakalsiisan the whole mosque. Adult care keessa sangoona dhaqee keessumnee silaa achitti eegsisa. We have so many issues. Hundi isaaniitu jechuudha warri biizinasa kana isaan waliin dalagan rakkoon isin tuqa. If you have biizinasa kamiyyuu uummata kana hojii yoo qaban illee achuma keessa jirti. Biizinasa hojii waliin qabannaan jechuudha. Caan irraa of eeggadha, baradha, baya, independent ta'a, gargaarsa mootummaa jalaa baha, mana kiraa xiqqoo mootummaa sana jalaa baha, waan gabbaruu gabbartan guututti gabbaraati biyya kana keessa jiraadha. Because biyyi tuni jaalannee jibbine illee so far biyya galataati. So far biyya galataati. Biyya nama guyyaa takka isaaf hin hojjenne manguddoo kaambii baqaa irraa fuuteeti xuurataa kabaltuuf. Hin jira Itoophiyaa keessatti ka hojjetee iyyuu xuurataa argachuu hin danda'u.
hojjetee xurataa bahuu hin dandeettu biyya san keessatti. Dhumni kan kee gaariin ta'u waggaa 65 biyya saniif hojjettee wanti siif kafalamu waan food stampidhaa biyya natti doolaara 80 si kennamuuf hin kennamuuf hadhaman guddoo biyyattii sanaatiin. Kanaafi ummanni keenya yoo dhugaa jirtu nuti walitti himuu hin dandeenye. Charchiiwwan jiran kana barsiisuu yoo hin dandeenye. Because ilmi namaa yoo xiqqaate torbaanii guyyaa tokko charchiin dhaqa. This is the role of the warroonni ACdhaa abbootii amantiitii nuti jettan barsiisaa tolchaa kana. Sheekota warri jettan barsiisaa abbaan fedhe isin haa jibbu. I know that. Reactionin akka irraa dhufu waan hedduu. Sheekni ho'ii biyyarraa dhufee waa dubbatee jennaan asii fuulatti akka guurame dhagee dura ammatuu. Ummata keenya kana godhadhaa jennaaniin fuulatti guurame. Is it really right? Hawaasa amma mootummaan Trump blame kana keessa wanti jiru kana mee kan gurbaa wannaatti isinii deebi'a. Kan gurbaa I think they said Ohio but I'm not sure state biraallee ta'uu danda'a. Maal ta'e jedhan laal warri dorgommii seene kun barumsa sinyaa ta'u wanta dhufaa jiru wanta as deemaa jiru. Ameerikaan maaliif deemaa jirti? Namni aangoodhaaf fiigu tokko kamiyyuu dhalataa Ameerikaa ta'uu qaba. Dhalataa Ameerikaa bira dabraniitu maal ta'uu qaba? It seems that adii ta'uu qaba. Dhugaa isinitti hima. It seems that adii ta'uu qaba. Filannoon amma deemaa jiru. Gurraacha taatee yookiin ammoo biyya biraatti dhalattee dhuftee abadan aangoodhaaf fiiguu akka hin dandeenye jedha. Wanti nuti Ilhaan Umar irra waan ga'e irraa barannu jechuudha. I don't care. Strengthii isiin mana rakkoo isiin qabaattu. I don't care. Dhimma kiyyaa miti. Garuu wanti achirraa an bara dhiibbaan isii irratti gaggeeffamu kun wanti sababa isiitiin jedhame kun hundi isaatu dhalataan biyya birootii dhufu aangoo oofisaa kamiifuu fiiguu akka hin dandeenye dhiibbaa gaggeessaa jira. Ummanni kun yoo aangoon isaanii kana booda dheeratee next president biyya kanaa ka itti aanu yoo Republican ta'e heerri mootummaa biyyattii kanaa jijjiiramuu mala. The right to vote, the right to be elected ka'uu danda'a. Ka'uu danda'a. Erga lammii taatee booda yoo biyya kanatti wanti daangaan heerri biyyattii kanaan gar'aasi dhorgumaan pirezidaantii biyyattii ta'uu hin dandeettu yoo Ameerikaa keessatti hin dhalatin. Amma garuu iyyuu oofisaafuu deemuu akka hin dandeenye jedhama. What does this tell you? Maal sitti hima kun? Nuti namoonni gurguddannee nama taanee biyya keenya irraa dhufne ammallee qalbiin teenya biyya nu jirti. Ijoolleen teenya garuu biyya biraan qabdu biyyi isii kan. Wanti har'a tumamu maqaa Sumaalee irraa ta'ee haa tumamu. Abbaa ta'e irraa yoo haa tumamu boru ganama ilmaan tante. Ilmaan tante. Dhiibbaan inni ilmaan kan kee irratti fufu. Xiinsammuun har'aa jechuudha. Xiinsammuun inni ijoollee irratti gaggeessu waan xiqqaa miti. Ani barataa mana barumsaa 7-2 dhiise qaba. 7-2 barataa mana barumsaa dhufuu dhiise. Okay? Lol, dhimma filannootitti namicha isinii deeqa qajeeloo qabadha wanti waan kana kaasee fi bu'uura waan isinii ta'u akka bilcheeffattaniif. Nama ho'itu against Republican nama Republican faallaa isaa aangoo itti fiige state ho'itiin. Namicha viidiyoo yoo irra godhanii jedhan ni qaban jedhan. Yeroo inni qabamu qabanii viidiyoo gadhiisanii maal akkana qabamee jiran. Guyyaa sadaffaa namichi Moqaadishoo jira. Nama lammii Ameerikaati badha. Lammii Ameerikaati guyyaa sadaffaa namtichi Moqaadishoo irraa dubbatee. Do you see what is coming? Namni hadha dubartii ajjeesanii jiru. Jalqabarra dubbadheera magaalaa kana namni du'e. So ati iddoo sana lakki ani yaa'iin barbaadu yoo jette gandee namoonni kuni oolan dhaqxataanaan makiinaa kan keessa sochoosin. Dhaggeeffadha. Makiinaa keessa sochoosin. Dhaabtee jira paarkii yuun ka'in. Don't drive in that direction. If you don't know what to do. If you don't know how to deal with it. Hin oofin garas jiran ta'anii mi karaa biraan naanna'aa ideen. Ija kee sammuu kee fayyadami. Don't use always GPS. GPS in fidee walakkaa si naquu danda'a. GPS in fidee walakkaa si naquu danda'a. Watch out. Watch out. Hadha adiitu Somaaliidhaaf hiriira baha. Adiitu Somaaliidhaaf falmaa jiru. What do you think if it is you? Osoo gaafiin kun sirratti fe'e. Meef gaafadha. Ati nama Oromoo tokko magaalaa kana jirta. Fira adii horadheeraa Oromoodhaaf kan falmu. Fira adii qaba Oromoodhaaf kan gadi bahee mormu. Fira adii qaba kan dhugamatti na jaalatu jedhiitii yaadi. Fira adii horadhee jira jedhimee of gaafadha. Of gaafadha mee akka Oromootti. Eessa jira jedhaa of gaafadha. Ani Oromoodha. Fira adii hanga hadha Sumaaleedhaaf bahanii morman kana osoo dubbiin tuni teenya taati.
osoo dubbiin tun maqaa keennan taate achi jirraa kan jedhu badha. Kanaafi dubbiin uf duraa maaltu dhufaa jira? Aangoodhaaf fiiguu miti. Against isaanii fiiguunu namtichi ilaal namtichi silaa filannoo ni mo'ataa namichi kun mo'achuudhaaf deema jedhanii sodaatan morma qabanii akka ittiin maranii ayisiin fuutee Somaalitti coqol. Maal baratu kanarra? Gudii laa. Jara keenya osoo biyya profeshiniidhaaf yaaddu qabaanne osoo biyya dhugamatti mirga namaa kabajju qabaanne osoo biyyi keenya biyya nama ittiin doorsifne taate osoo biyyi keenya biyya freedom of speaking jiraatu taate waan barbaade gaafadhee waan barbaade dubbadhee itti jiraachuu kan danda'u taate qe'ee abbaa kootti jiraadhee kabajaan osoo jiraate jechuudha. Garuu kabajatu achi hin jirre biyyaa nu baase. Salphinatu achi jiraaf biyyaa nu baase. Namatu qe'ee isaa irratti ajjeefamaa jiraaf biyyaa nu baase. Malee biyya ofii jibbee lammiin biyyaa bahee jiru. Biyya ofii bahee namni biyyaa bahee jiru. Namni tokko tokko maal jedhan seetan? Akka waan dubbiin tun dubbii Somaalee taatee maal jedhan beektanii miidiyaa irra bu'anii ummanni kun ummata siitii, ummata biyya isaanii diigee, ummata biyya isaanii facaasee, ummata akkas godhee kanaaf mootummaan Ameerikaa jara kan akkas godhaa. Really? Mee hani gaafii takka isin gaafadhu. An amma yeroo geessanii biyya kiyya diigee biyyaa bahee ati namichi akkas jettu sun ummanni kun qe'ee isaa diigee. Ummanni qe'ee diigee warra siyaasaati obboleessoo. Warri qe'ee diigee warra siyaasaati. Aangawoota siyaasaati. Warra qawwee hidhatee socho'u. Malee ummanni nagayaa daa'imman nagaa warroonni akkana teettuun kun kan akka kan keetii rakkatee biyyaa bahe. Oromoon kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hawaasa kana bileemiin godhina. Rabbillee isin gaafata. Amma yeroo tokko tokko biyya facaasanii maal facaasanii inni teelees. Ummanni musliima magaalaa kana keessa jiru. In particularly our community. Osoo Somaaleen biyya kana jiraachuu baatte. Osoo Somaaleen biyya kana jiraachuu baatte. Mirga amantii kennaa dhugumatti onnee ittiin gaafattan qabdan. Mee yes anatu onnee qaba. Mirga amantii kiyya gaafachuu gaafadhee masgiidas maaliis ni kabachiifadha kan jedhu osoo hawaasni kun jiraachuu baate. Bari jaalatanii jibbitanillee. Warroonni 1990 2000 fa'aa dhufan yoo si himan 1999 or 1991 1991 yookiin wachi dura warri dhufe yoo si himan amantii ofii gadhiisanii bakki oolan bakkuma isaan adiin ooltu oolanii walakkaa mana farshoo oolan bakki itti salaatan hin jiru bakki amantii ofiitti piraaktis godhanuu hin turre. Akkuma hawaasni kun biyya dhufeen iddoo hojiitittuu salaata arganne mirga salaachuu arganne iddoo hojiititti jechuudha. Sanbira dabartee deemamee gaafii an kophaa kiyya gaafadhee bara zaman Al Franken namichi jedhamu yeroo inni fiigu gaafii an gaafadhe deemtee namoonni biiroo galan kun guyyaa iidaa manneen barnootaa magaalaa kana keessatti akka cufamu mirga sana fidan. Hawaasni kun yoo isaan asii dhiibamanii ba'an do you think it will stop there? Achiin dhaabbatee itti yaadu? Meef gaafadha. Meef gaafadha.